Gaafin kiyya maal asitti biyyi kun 50-50 irratti yoo adda citte this $56.6 billion eenyutu itti gaafata yoo adda faffacaate. Gaafin tiyya tanumaa kabiraa kafaa'oo karaa gartee itti miseensatan yoo jiraateen kadura kata waan asii. Jawaar si jaalannaa kana dubbachuudhaaf yeroo kiyya gubuun barbaadu. An kan dhufe biyya Egypt magaalaa Kaayiroo irraa achi hooggansa kee jalatti qeerroo gurmeessaa waa hedduu dalagaa turre yeroo hedduu carraa warri biyya alaa jiru akka Oromoo Kaayirootti argachuudhaaf carraa warri biyya alaa argate kana argachuudhaaf yeroo baay'ee Kaayirootti si affeeruudhaaf yaallee turre garuu nu milkoofne kana jechuudhaan Oromoota Kaayiroo bakka bu'ee hedduu akka si jaalannuuf hedduu akka si kabajnu si ibsuu barbaada. Itti aansuudhaan gara gaafii kiyyaatti ce'a. Gaafii kiyyaa akka dhaabaa hooggansa KFO'tti si gaafadha. KFO'n qabsoon inni uf duratti gaggeessuu deemu qabsoo akkamii? Qabsoo hidhannoo maleessa, qabsoo karaa nagayaa, qabsoo hidhannoo maleessa kan warraaqsa uummataa dabalate moo akkuma paartilee kamiitittuu yeroo filannoon dhufe yeroo isaa eeggatee dorgomee sagalee ummataatiin aangootti ol ba'uu barbaada. Tokko inni lammataa dhaabbileen siyaasa Oromoo bara 2018 keessa tokko taanee ummata kana ceesifnaa jettanii gamtaa ijaarrachuudhaaf walitti dhuftan. Wanni sun bareeda deemaa ture, abdii guddaa nutti horee, saba kanattis abdii horee jechuudha. Garuu dhumarratti waan baay'ee nama gaddisiisu dhaabbileen siyaasa Oromoo walii galtanii qabsoo saba kanaa wareegama ilmaan qaqqaalii fuulduratti tarkaanfachiisuun osoo isinirraa eegamu an 35 argachuu qaba, an 30 argachuu qaba, ati 25 fudhachuu qabda jettanii osoo aangoyyuu hin qabatini wal loltanii gargar baatanii kun maaliif tahee kun gaafii itti aanu. Inni biraa irra deddeebiidhaan KFO'n yaada garagaraa kaasaa keessumaayyuu ABO Daawud Ibsaatiin hoogganamu waliin hariiroo gaarii akka qabaachaa jiru ibsaa jechuudha. Garuu waan baay'ee nama gaddisiisu addi bilisummaa Oromoo yeroo ati Awurooppaa turte alaabaa tiyya qabattee waltajjii gubbaa hin bahinii jedheetiin xalayaa hooggansa keetiif barreesse jechuudha. Waliigalteen ABO fi KFO alaabaa kiyya hin qabatinii Difama daqiiqaa sadi caala naasa'u. Laal gaafii arma duran gaafataminiin gaafadha irra deddeebi'aan jiru gaafii uummata Oromoo bal'aa waan ta'eef hiree biraan argannu. Kanaafi alaabaa tiyya hin qabatinii jedhe. Waliigalteen KFO kana akkamitti laaltan waan jedhu gama biraatiin dhaabbileen siyaasa Oromoo deeggartoonni isaanii yeroo ammaa kana akka malee walirratti duulaa jiranii wal dhiibaa jiranii akka Jawaaritti ummata kanaaf maal dhaamtan baay'ee galatoomaa Oromeeffaa kana waa'ee siyaasaa haasa'uudha. Qabsoon KFO filannuma qofa eeguudha. Oromoo dammaqa. Wanti filannoo jedhamu hin jiru. Biitii kana kana itti fufnaan filannoof dhiisi. Qircaafuun jirtu. Bifa makaa itti fufnaan. Filannoo kana waggaa furduraatiif yaaddanii. Ammoo warri mootummaa siyaarbiisi kursiif jala qabu. Kursii nurraan dhiibinaa ce'umsa goonu maal. Karaa ammaatiin diinagdeef siyaasaan biyyatanii itti fufnaani. Wanni akkasii hin jiraatu. Kanaaf dursii wanni KFO'n karoora lafa kaatee ittiin deemaa jiru dursa lolli dhaabatee biyyi baraaramu. Reefu isin kaa'ee bara. Lola dhaabuu, sanboota negotiation keessa seenuu, sanboota araara buusuu, sanboota democratization. Saniif immoo tarsiimoo qabsoo akkuma reefu isin jee waayitawaa ta'e kan sirna sanis harka micciiree kanatti deebisuu danda'u. Irratti itti hojjetaa jirra bu'aas irraa argaa jirra. 2018 jaarmeewota ka jette hedduu carraa sagaleen akaafee diddeetti itti himatti. Hedduu carraa reefu maaliin isin jee rakkoo kana nu keessa nu galchi keessa tokko aangoon beeynuuti. Aangoon numa cafaqaa turte malee takka aangoo qabannee akkaataa itti aangoo exercise godhan kana hin beeynu.
ቲዮሪ ዱብፍኔ ራ ካኔቲ ዋን tokko tokko ያላ ቱሬ አንጎ ቤቁ ደቡን ኬኛ ወንቶት ሄዱ ከስላ ደለገሙ ደንዳን አዶኒ ጎኔ አማ ዋይላ ኮሳቲ ካፍቴ ካስሪ ቱሬ በር at the end of the day power sharing party len hoggatum so ummatan qoda wali kaawun dirkam garu yeron tusen goda turretti dubbin heddu fagatte turde jechuudha gara fuldura sammat deebina ka abiyo aba wajjin haliroo cima qabna tumsa qabna hogganoonni keenya kaleessa agartanii turtan jirtan dhaqanii dubbisaa jiran nuyi akka kaafa'utti seera baafanne qabna dhaaba qabsoo dhiisi dhaabuma faallaa keenya jiru maqaa balleessuu irratti maal gurratti dama bobba'uu barbaadu bu'aan qabu sun jaarmayni faallaa wayii dhaabate bakka takkan dhaqu we are built to do something miseensi keenya keessattuu hoggansi keenya ka waan akkasii hojjetu yoo jiraate ni adabna jechuudha ni sirreessina dinnaan uf keessaa mancaafne ariinee jirra bara agartanii hedduu isaa ka miidiyaa laga wanni irraa lallabu koree wajjin raawwachiiftuu keessa karee jiddu galeessaa keessa warra daandii irraa maqe keessattuu warra bifa adda addaatiin jaarmoota biraa namoota biraa tuqu no tolerance kanaaf kodo kondaa qabnaa bifa saniin deemna jechuudha በአማርኛ ያልተነሳው ጥያቄ በመጀመሪያ እንደ ኦኤፍሲ ኦነግ ሸኔ የሚባል ድርጅት አናውቅም እኛ ኦነግ ሸኔ የሚባል ድርጅት የለም በኦሮሞ ተቃውሞ ጎራ 3 ድርጅቶች አሉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተመዝግቦ አገር ቤት ያለ ኦፔኮ የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ እኔ አባልና አመራር ያለውበት እና የኦሮሞ ነጻነት ጦር ኦኤልኤም ይባላል ድርጅቶች ለመተቸት ከፈለክ በስሙ ጥራው በቃ ምንም ማንቆሻቆሻ አያስፈልግም ለመተቸት ከፈለክ ኦነግ በለው ኦኤልኤ በለው በዳቦ ስም ግን አትጥራው በዳቦ ስም መጥራት አያስፈልግም ለመተቸት ዘጠና አንድ እንደዚህ ወያኔ ይሄን አደረገ እኛማ ያልሆነው ነገር የለም ወደ ስልጣን የወጣ በሙሉ አመራራችንን ሲገል ህዝባችንን ሲበዘብዝ ሲያቆረቁዝ ቅድም ቋሳየው አይደል እንዴ ከሚኒልክ ጀምሮ እስከ አሁኑ ስራ ድረስ ለኦሮሞ አልፎለት አያውቅም ቂም ግን አንይዝም ለበቀል በበቀል አንመራም ምክንያቱም ለሀገርም ለህዝባችንም አይጠቅምም አንረሳም ጠባሳችንን አንረሳም የሆነውን አንረሳም በቂም ግን አንመራም